Ashamaar kafuunee kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Shimeemaan dhufeetiin jira. Kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa guyyaa irraa kana gorsa obbolummaatiin isin gorsa. Dubartoota, dhiirota, dargaggoota, namoota gurguddaa nama afaan Oromoo dhagahu hundaaf jechuudha. Viidiyoo kana keessatti wanti naan isin dhageessisu eessattuu argattan jireenya keessaniif waan baay'ee murteessaa ta'eef waan isin fayyaduun isinitti hima. Itoophiyaa keessa jiraachuudhaaf waan beekuu qabdan kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa sabni keenya dinagdeedhaan jiru mallaqa baay'ee hin qabu. Biizinasii keessatti mul'atu, dorgommiiwwan gurguddaa keessatti, dorgommii bareedinaa keessatti mul'atu. Saba Oromoo caalaa sabni bareedu ni jira jedhee yaaduun dubartoota Oromoo caalaa dubartoonni bareedan, dubartoota Oromoo caalaa dubartoonni sirbuu danda'an nu caalaa Itoophiyaa keessa taanaan waan hundumtu kan guutameef jira jedhee yaadu. Garuu waan tokko keessatti illee internationally mul'achaa jiru, akka biyyaatti mul'achaa jiru. Mee step by step duubarraa ka'ee jechuudha. Itoophiyaa keessatti yeroo jiraattan maal gochuu akka qabdan, akkamitti dinagdeen keessan akka miidhamne gochuu akkaataa itti dandeessan, walitti dhufeenyi namaa wajjin qabdan akka fooyya'aa ta'u gochuu akkaataa itti dandeessan mee muuxannoo qaburraa ka'eetiin waan tokko isin gorsaa kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa diiyaasporaan keenya biyyoota alaafaa jiraattan jechuudha. Gaafa dhuftan waan baay'ee isinirraa fokkisu wayii isinirraa mul'ata. Dhiifama kabajaa wajjiniin isinitti himaa wanti kun nama baay'ee irra jira, rakkina guddaadha waan ta'eef baay'ee isin miidha jireenya keessaniif waan ta'eef jechuudha. Waan isin fayyaduun isinitti himaa. Isin immoo yeroo keessan naa kennaatii gurbattiin tun maal jechuu barbaaddee moo maali jedhaati sirriitti suutana dhaggeeffadhaatii tasgabbii yoo qabaatin isinuma miidhaa ba'uu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessa isinuma miidhaa garuu waan isin fayyaduun isinitti himuudhaaf deema, waan gurguddaan isinitti himuudhaaf deema, dhugaa lafarra jiruun isinitti himuudhaaf deema jechuudha. Eegaa gara ajandaatti haaseenu. Diiyaasporaawwan baay'een yookiin lammiileen keenya baay'een odeeffannoon kiyya kanarraa lammiilee hunduma kan alaa dhufan kan biyya keessa jiran nama kamiyyuu ni ilaallata. Ajandaa alarraan jalqabuu barbaade. Diiyaasporaan biyya alaa yeroo jiraatu jechuudha. Mirgi namaa akkamitti akka kabajamu biyya namaa keessatti argitanii jirtu. Yeroo gara waajjiroota adda addaa deemtan, yeroo dhaabbilee tajaajila namaaf kennan bira dhaqxan mirgi namaa akkamitti akka kabajamu, namni mallaqa kafalee tajaajila argatu tokko guutumaan guututti waan barbaadisan, waan ajajisan osoo homtuu irraan hir'atiin argata jechuudha. Mirgi namoomaa baay'ee kabajama. Itoophiyaa keessa garuu gaafa dhuftan waan san baratanii wanti isin alatti taatan sun aakshiniin achitti qabdan namarraa eeguun qabdan waan namni isin godhu san Itoophiyaan jireettanii yaaduun qabdan. Itoophiyaa gonkumaan jiru. Itoophiyaa keessatti garuu jiraachuun siistamii barbaada. Siistamiin kun maal akka ta'in isinitti hima. Sabni keenya sabni keenya waan hunda keessaa duubatti bahaa deemuun qabu. Abshaala ta'uu qaba akkuma saba biroo jechuudha. Siistamii beekuu qaba. Daldala keessatti, biizinasii keessatti iddoo waa argamu hundumattuu argamuu qaba jechuudha. Kanaafin waan kana isin gorsuu barbaade. Egaa naannoo biraarraa gara naannoo Oromiyaatti gaafa dhuftan Itoophiyaa keessa jechuudha. Gara Oromiyaatti gaafa dhuftan jalqaba konkolaataa yaabbatanii dhuftu wajjin. Konkolaataa yaabbatanii dhuftan kana keessatti naannoo Oromiyaa keessa gaafa seentan nama lolu, nama shufeera arrabsu, raddaati arrabsu, nama wal lolu, nama walitti bu'uufaa argitu. Maaliif beektu? Waa balleessuuf barbaadee miti namni kun mirga isaa kabachiisuudhaaf falmaa jira jechuudha. Mirga waan akkanaan irraa hidhatee mallaqa kiyyaan akkana godhaa, mallaqa kiyya akkana sii kafaleetiin akkana nagoota akkas jedha jechuudha. Mirga isaa falmachuuf. Kun eenyu miidhaa deema? Isuma namuma falmatu san miidhaa deema jechuudha. Okay, maal gochuu qaba? Isinitti hima jechuudha. Garas ittiin deemaa jira waan ta'eef. Sana booda Itoophiyaa keessatti nama akkamiitu kabajama? Kan addaan baafadha. Nama furdaa, nama ija namaa guutu, nama arraba tolu. Kan biraamoo nama konkolaataa oofu, nama konkolaataadhaan gara waajjira adda addaa dhaqu yeroo socho'u konkolaataadhaan socho'u ija namaa duratti mul'atu nama akkanaatu kabajama. Kana ni beektu jechuudha. Kanaafuu isin konkolaataa yoo hin qabaatiin maal gochuu qabdu? Amala toluu, arraba toluu, dubbii toluu jechuudha. Amantaan kamiyyuu jechuudha. Amala toluu fi afaan toluu ni ajaja. Waan gaariin isin gorsaa jira jechuudha. So yeroo waajjira dhaqxan hojjetaan mootummaan isiniif kaa'e kun akka isin keessummeessuuf jechuudha. Akka isin keessummeessuuf mootummaan achi isiniif kaa'e mirga qabdu beekamaadha jechuudha. Mirga qabdu isatti immoo dirqamatu kenname dhimma kana akka isinii fixuuf. Garuu yeroo isin dhaqxan amma namatu baay'eedha isiniin jedha, amma akkana jira, amma walgahii seenuu fi isiniin jedha, amma akkana ta'e isiniin jedha. Isiniif hin fixu jechuudha dhimma keessan. Kanaafuu isin yeroo san akkamitti naaf finde mirga kiyya dirqama keeti.
jaalattee hojjettaa waan akkana kana hin jedhinaa kabajamtoota mirga keessanii yoo jettan mootummaan isinii kaa'ee jira dhugaadha garuu akkasii miti Itoophiyaa keessatti wanti akkanaa waraqaarra qofa jira hin hojjetu waan ta'eef jechuudha wanti isin gochuu qabdan maalidha mirga keessan akkuma jirutti ta'ee kabachiifachuulee yoo deemtan karaa dheeraa isin deemsisa malee xumura waan sanii numa fixattu yoo itti ciccitan jechuudha numa fixattu garuu akkas osoo hin ta'in yeroo keessan qusachuudhaaf nama kanallee yeroo biraa har'a qofa irraa fixattanii biraa deemu osoo hin ta'in borullee akka dhimma kana isinii fixuuf wantoota garaagaraa akka isiniif hojjetuuf jechuudha maaliin godharee yoomsitti tolaree gizmasitti tole naa fixikaa garuu baay'een itti jarjaraa kana akkas jettanii amalaan qabdanii akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti shaayii burnaa jettanii ni manaamina jechuudha dhiifama iddoo tokkotti ni jira waan ta'eef wanti kunillee kanallee beekuun dirqama haala jireenyas teeknikaalii siistamiidhaan jiraatanii bira kutuudha jireenya kana keessatti malee wal dura dhaabbachuun ati Oromoodha mirga keenya falmattaa ka'achi si dura ta'ee si falmu sunillee Oromoodha homaa gochuu hin dandeessu hojjetaa mootummaa sunillee Oromoodha mootummaallee Oromoodha homaa si godhuu hin danda'amu jechuudha kanaafuu Abshaalomuu konkolaataa keessatti fa'aa yeroo baay'ee jechuudha namni keenya namaa walitti bu'aa shufeertota raddaatota maaliin yookiin namoo akka keessanii imaluun fa'aa afaan wal badu nama waliin beeknan afaan wal badu waan akkasiin jira wantoonni akkasiin barbaachisan karaan amma dhumataa haga fedhe kiiloomeetira 200 haa ta'u callisanii darbuun waan guddaadha yoo miira keessallee galtan yoo aartanillee jechuudha butamtanii waan biraa keessa seenuu dhiisa. Naannoo biraatti namni wal jaalateetii miti kan afaan tolu obboleessa koo wandimbiyyee akkana akkas kan jedhan kun dhugaan seenaa afaaniin qofa jechuudha afaan kun waan guddaadha jechuudha afaaniin dubbachuun afaan toluun afaan qajeeluun kun waan guddaadha jechuudha so kana erga beektanii isinillee obboleessa koo tole bakka garuu miidhameen jira akkana jettanii amalumaan fixattu jechuudha waan akkana barachuun dirqama jechuudha. Kan sanii achi immoo namoonni kaapitaala gurguddaa sochooftan fa'aa jechuudha. Namoonni kaapitaala gurguddaa fa'aa sochooftan Itoophiyaa keessatti saba Oromoo qofa biratti osoo hin ta'in hojjettoota kamiyyuu waajjira gurguddaallee haa ta'u yeroo deemtan pirootokoolii keessan eeggadhaa uffata sirriitti uffadhaa waan dibachuun barbaachisu qulqullina keessan eeggadhaa. Sadaa jedhaati namoonni kaapitaala gurguddaa sochooftan of hin gatinaa baay'ee sabni keenya jechuudha ijoolleen Oromoo yookiin abbootiin qabeenya Oromoo gaafa qabeenyi isaanii baay'ate hin daalacha isaan rifeensi isaanii fa'aa akkanatti dhaabbata jechuudha garuu qabeenya amma dabalaa jira adada qabeenya dabalaa jiruun isaan jalaa irrachaa deemu haala ittiin jiraatan beeka of quality keessan eeguun konkolaataa istaandaardii qabu oofuun waajjiroota adda addaa irratti namoota yeroo argattan abbootii qabeenyaa ta'uun keessan uffata keessanirraa ejjennoo keessanirraa yoo isinirraa beeksise namni isin hin daddarbu isin keessummeessa jechuudha waajjira federaalaa ta'e waajjira kamiyyuu ta'e dhimma kamiyyuu maaliif waajjira biyyoota biroollee hin taane kan Itoophiyaa keessa jiran konfiidensii guutuudhaan dubbisaa waan barbaachisu godhaa afaan hin badina akkanatti jiraadhaan isiniin jedha Itoophiyaa keessa. Kan sanii achi iddoo hundumatti waa'ee mirga keessanii hin falmina mirga ni qabdu beekamaadha garuu hojii irraan oolu waan ta'eef Itoophiyaa gaafa dhuftan waa'ee mirga keessanii hin falmina duubatti haftuu namnillee mucaan kun akkana jedhe gaaf kaan iddoo akkanatti akkana jedhe namichi kun gocha akkanaa raawwatee nama guddaadha ofii yoo ilaalan ofii waan inni dubbatu akkana isiniin jedha maaliif isiniin jedha yoo dubbiin isinirraa deemuu dide cal'isa okay baay'ee sin fayyada waan ta'eef saffisaan gara fuulduraatti deemuu dandeenya waan ta'eef dhimmoonni hedduus nuu dhumatu waan ta'eef jechuudha nama walii galaa deema gama kaaniin immoo jechuudha seera mootummaan ka'ee guutumaan guututti hojiirra na haa ooluu jettanii yoo kan yaaddan ta'e ammatti hojiirra hin oolu kana beekaati mootummaa yoo taatan ofii keessaniif hojiirra oolfattu jechuudha kana kan isin gorsuu barbaadeef iddoo garagaraatti jechuudha waan karaa salphaadhaan fixuu dandeessan afaan baduurraa kan ka'e obsa dhabuurraa kan ka'e akkamitti akka deemanii fi akkamitti akka dubbatan wallaaluurraa kan ka'e waan salphumatti dhumuu dandeessu fuudhanii gara biraatiin gaanii walxaxanii rakkatu jechuudha deemee garuu namuma fayyadamaa san namuma tajaajila barbaadu santu miidhamaa deemee jechuudha waan hunda hin morminaa waan hunda hin falminaa amala namaa wajjin jiraadha nama kamiyyuu jechuudha namni isin mufachiisus nama waliin jireenya hiriyummaa keessattuu maatii keessattuu afaan toluun baay'ee dansaadha afaan tola ilaalchi keessanis badaan ta'in kaayyoo keessan qofa galmaan gaadhaa jechuun mirga namaa dhiibinaati waan namaa hin barbaadinaati karaa flexible ta'in karaa gogaadhaan osoo hin ta'in karaa lallaafaa ta'a qaba maatii nama wajjin jiraadhaati fixadhaa malee bakka hundatti falmii keessa istaayilii fokkataa keessan galinaa isiniin jedha gorsa obbolummaati already kana jechuun hojjetaa mootummaatiif
muusina yookiin gubboo kennaati waan hunda fixadhaa isiniin jechaa miti. Haaluma qilleensaa wajjin jiraadha. Itoophiyaa keessatti mirgi namaa mirga hin falman. Mirga falmachuu jechuun yoo falmitan direct paarlaamaa seenuu yookiin miseensa paartii siyaasaa ta'uudhaan yookiin immoo paartii biyya bulchu keessa seentanii rakkoo akkanaatu jira wanni nu paarlaamaa teenyee haasofnu sobaa hojiirra ooluu jettanii akkasitti falmitu malee mirga wanni jedhamu barreeffamaan ni jira. Hojjetaan waajjiraatis dirqamaa fi mirga isaa of duubatti maxxansee osoo isin isa duubaa dubbisaa jirtan jechuudha. Inni garuu achi barreeffama san jala taa'ee dirqama saniin bahu jechuudha. Garuu karaa amala qabeessa ta'een karaa siistamiidhaan isin kaayyoon keessan dhimma keessa fixattanii gara haajaa biraatti deemuudha waan ta'eef bifa sanii fixachuu ni dandeessu jechuudha. Nama birootiif illee dhimma fixuu dandeessu. Kophaa keessan qofa osoo hin ta'in nama hiyyeessa wayyoo isinitti dhufe jechuudha. Gargaarii nama akkanaati please jettanii salphumatti dhimmi namaa akkadhumatu gochuu ni dandeessu jechuudha. Nama waliin jiraachuu sirriitti baruu sirriitti itti beekuun baay'ee dansaadha. Daldaaltota yoo taatan namoota wantoota adda addaa fixan yoo taatan jechuudha. Jireenyi flexible ta'a jechuudha. Kanuma gorsa obbolummaatiin isin gorsaa diiyaasporaanis gaafa dhuftan waan achitti bartan san jechuudha. Asitti ni argannettanii yaadina. Biyyi keenya waggaa 1,000tti bakka san hin ga'u jechuudha. Galatooma ulfaadhaa viidiyoo birootiin hanga walitti deebinuuf fi gorsa birootiin hanga walitti deebinuuf bakkuma jirtanitti isinitti haa tolu. Yaadni kun yoo isinitti tole yeroo biroo waan birootiin isinitti waan nama ajaa'ibu itti fufi jedhaatii natti himaa galatooma baay'ee.